Esa jirti guys. Video tokko immoo itti godhe garuu isa ofirraa baasa addisiisaa jira. Maraa lama addisiisaa sadii tafe jechuudha. Maanna shanchi seetiyoo. Tafinfinni. Intala kadiibaan siiqutu suusan. Na wallahi. Teenku sama wallahi da gammachiisuu fi bara. Anaan beektu moo? Dhagee. Wallahi gaara gara akkasitti nyaanjette taheera kun argite torban irraa ammoo geema kutiisaa yoo kana daaliin kaawwatte immoo. Sirraa bareeda qamisni mataa kan keetu muraa waan ta'eef miti. Yaa uffachuu naan ta'u uffadhee waan beekneef akkas ta'e. Gurdii santu sirraa bareedaa san uffadhu. Ayyana uffadhee dhufa. Kophee sanillee irratti uffadhu shii. Eesh. Guys, akkam jirtan nagaa qabdanii bannaataችሁ. I miss you family. I miss you wallahi. Amman hin deebi'aa qoyi torbaan kana keessan hin deebi'aa fixadheen jira haajaa wayiitu na qabate wallahi. Gabaabaadha akkoo sabsaniif taalis gabaabaadha okay. Uffadhu bakka yaamral gurdiin hedduu sirraa bareeddishi. Family jaallatanii jaallanne naan jedhan garuu bustaanii jaallatanii isaan. Bareeda kuni akka reefu viidiyoo waraabde sanitti ni beekte xiqqishoo silkii ofirraa fageessi. Follow tolchaamii biiftuu guys. Ani lafa mana sadii galuu faayi kaa'u makush. Haa ijoollee tiyya uummanni bareedduu isin jaallata argitanii. Wallahi kuma dhibba sadii galuu xiqqishuu naaf. Kuma torbaatamni wayii jiru. Namni akka keessanitti jaalala harkate hin jiru ijoollee maakii ta'a guys. Bas amma wanta hee. Taayitii jalaa san wanti godhi ishee ol siisi. Faadii godhi akka reefu sanitti. Akkasuma kan ganni dhaabbatu fi bara. Okay, waliin sibbaa godhi. Hin baraane waan nama mul'atu. Deem bikkatti godhi kooti. Yaa amma. Shaashillee akka reefu san godhadhu. Okay. Mee biiftuu. Yalla guys biiftuu kuma dhibba jaasee isa hundi keessanuu. Wow. Bodaan galni humna shanitti bishaan bitan tokkoon na godhadhaa. Amma Gas bitu dhibba torba kuma dhibba torba gashaan kuma dhibba ja'a dhibba torbatte kuma dhibba ja'a gashaanii akkasidha. okay, amma bareeddee jirta. Maakush si jaallannaa ati barra feebesii lama qabdaa maakush si malee jechuudha. Qooxaa gadhiifadhu akka reefu sanitti manatsirii dammoo achi biraa kaasi bikya san irraa kaasi. Eessa kaa'atamu? Achi biraa kaasi bakka kaayi manatsirii amma firraachi. Staalii koo balleessiteetta jechuudha deemu. Baay'ee kan firiyaa maal? Bakka fataa jee amma walleetti banadhuti. Biiftuun immoo diraamaa wahii nu dhiyeessu deemti kuma dhibba jaa'etti. Dhaggeeffatu sirban baniin amma kuma dhibba ja'a gangani banta. Amma Diraamaa ganaa daree. Short diraamaa. Dhaggeeffadha. Biiftuuni kuma dhibba ja'a amma galchaanii guys. Diraamaa nama nu koofalchiisu wahii tokko haa hojjettu jechuu. Shoo gabaabaa tokko hojjetta si galee just wanti godha. Nama tokko nutti hin galchinaashi. Diraamaa biiftuun hanqa hojjettee haatutti jechuu. Biiftuu sammuu kee keessatti hanga namni fooloo. Angasitti sirbuun. Sirbi. Yalla biiftuu galchaan himee. Fooloo godhaa hundi keessanuu fooloo godhanii warri namni dhibbi kuma ja'a already kuma ja'a jirtanii kuma ja'a jechuudha nama dhibba lamaa irratti. Fooloo godhanii jirtanii biiftuu mucayyoo ta'e sana fooloo naaf godhaa please. Fooloo isinirraa inni dhatu bara. Itti erga daashin fedhee asitti wajjin hin qabu. Guddinni si guddina keenya. Guddifadhaa jabeeffadhaa maakushin gaafa nama guddifadhaa. Guyyaa tokko nu fayyaddi jechuun nu fayyaddi biiftuu wallahi nu fayyaddi. Fooloon ijoollee Oromoo guddatu nu fayyaddi istiin godhina. Ani baay'ee guddina namaatti bexaam itti nama gammadu keessaa nama tokkodha. Isin galee
isinillee guddina keenya tokko gammachuu qabdan because guyyaa tokko nu fayyadan warri fooloo qaban guyyaa tokko haajaa wayitiif nu fayyadan waan ta'eef fooloo tolcha dhaloota lafaa dhufaa kana guguddisuun dura jiraata jechuu. Gashaninka follow dabar. Biiftuu kaayika. Nama xiqqoo hafe nama meeqa hafe? Nama xiqqishu naafe. Kaffee Trewansan. Yalla guutuuf xiqqoo hafe. Yalla guys nama 600 diraamaa. Muitirraa kaayika. Ani beeku hin jiru. Nama meeqa hafe mee? Simbiratti meeqa jaamee ana biratti mee? Okay, nama 300. Namni 6,000 keessa namni 300 biiftuu fooloo godhaa diraamaa isii nu barsiisu deemtu waliin kofallaa waliin bashannana jechuudha. Gashee yeroo mudatara kennuuf hin qabu wallahi jechuun namaan gaafa intini sana kennee qofitte gaafa deengaddaa waan ta'eef sin jirtu. Yalla biiftuu fooloo godhaa. Guys guutanii guutaa fi bannaatachuu. Gammachuu isii tana harkuu barbaannaati guutaa fi already geenye jira xiqqummaa fi. Faasera kanaaf jira gasti kotra koo qaba malee ijoolleen barreeffamanii. Gas guuttanii fi biiftuu guuttee tapha qopheessire uummanni seeru jira bara. Guutuu jirtaati of qopheessati akkamitti akka hojjechu deemti diraamaa. Uffata jijjiirratti yoo barbaaddellee akka fiigichaa'utti qophaa'e dhiyaanne. Sin jaalladha shi eegaan itti kishu. Yalla biiftuu 600 guutaa fi guys. Dammoo maaki itti himi ka faamiliitti. Torban irraa geema kooti bar. Bannaati shinna raanfanne biiziin ta'e bar wallaahi haalaan biizii ta'e ni beektaa? Yaada ni beeku. Isaaf hin jenne itti himi si dhagaan jedheeti bar. Haadhatu duraa ilmoo irraa dubbatti mi akkasi. Innaa biizii ta'uu keessa sadaqaati yaa'u geemiin galgaluu taphadhu dhiisanuu dhiisee bar. Eenyuun beekaa bar. Anuu na gaafannaan. Torbaan har'aa geemii qabdii nama 5,700 jira yaa gaayis irraa nafinaadha. Ililliirraa lukkuurraa hanqa lukkuutti waan qabdan qabadhaati kottaa tolee hundi keessanuu warri waan qabne immoo taaptaap koppii liinkii godhuudhaan bira dhaabbadha yaa gaayis hundi keessanuu please natti dirmadhaa torbaan har'aa. Akkasi. Biiftuu galtee maal itti dabaltamu akkam? Maal akka faltan? Biiftuu. Ummanni fooloo maa 600 guunneef garuu na uummati qaafee bar namni already namni 5,600 kun hundi fooloo isii taasisee jira jechuudha. Fooloo walii qabnaa jechuudha mammaanni. Mana kootu rakkoo qaba si dhiifama maakus wallahi malee mudeetir nama tokko irra hin jiru siif iluu mubaarik asilii qofarra jira. Ammas biiftuu kanuma. Mana kootu rakkoo qaba nama tokko gashee jechuudha. Biiftuun kutte kaa numa mallattee. Kutte kaa biiftuun. Inti dabaltamoo maal taate?